Maqaa Abbaa, tan Ilmaa, tan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Bakka hundumatti kan jiraattan ummanni kiristaanonni ortodoksitti amantan bakkuma jiraattanitti baga du'aakaa Waaqayyo keenyaa tan waggaa 2012 baga isiniin ga'e. Ayyaanni kunis tan gammachuu akka isinii ta'u hin hawwinaa. Ayyaana kana waggaa kabajnu wangeela Maariqoos keechaa sagalee tokko kaafneet ittiin baranna. Wangeela Maariqoos boqonnaa 16 lakkoofsa 3 irratti akkana tan jedhutu jira. Awwaala irraa dhakaa eenyutu nuu kaasa jedhanii tan dubbatan haadholee keenya jechaadha. Haadholee dubartoonni yeroo gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos addunyaa kanarratti erga dhalate booda addunyaa kanarratti deddeebi'ee waggaa barsiisu wangeela kan waggaa barsiisu bakka bakka dubartoonni baay'een isa duuka deemanii amma addunyaa kanarratti amma jiraatutti wajjin jiraachaa turanii. Kana keechaa maqaan isaanii Maariyaam Magdalaawit kan jedhamtu, tanan biraa immoo Maariyaam haadha Yaaqoob kan jedhamtu. Yaaqoob duuka bu'oota keechaa tokko. Tanan biraa immoo Salomee kan jedhamu. Jarri kuni dubartoonni kun maal godhanii Waaqayyo gaafa jimaataa fannifamee booda fannoo irraayis bu'ee erga awwaalame booda gaafa guyyaa sadaffaa du'aanan kaa jedhee jireenya waggaa jiraatu barsiisa kooda tureefu kana hin beekanii waan beekaniif shittuu dibuudhaaf shittoo bitatanii gara awwaala Waaqayyo keenyatti akka deeman wangeelli kun hin ibsa jechaadha. Shittoo isaanii qabatanii gara awwaala Waaqayyo keenyaa waggaa deeman rakkoon awwaala sanirra jiru isaanitti dhaga'ama jechaadha. Maali rakkoon tan jiru maali? Awwaala gooftaa keenyaa tan Iyesuus Kiristoos irratti dhagaa guddaan tokko achitti irratti cufamee jira. Akka awwaala keechaa akka hin baane afaan awwaalati irratti dhagaa guddaa warri Ayihudii kan isa dhagaa achi godhan jechaadha. Dubartoonni kun maal jedhan? Dhagaa kana eenyutu nuu kaasaa? Waaqayyo argachuudhaaf Waaqayyo wajjin walitti dhufnee argannee shittuu dibnee eebbifamnee deebi'uudhaa dhagaa sana eenyutu nuu kaasaa tan jedhan gaaffii qabachaati turan jechaadha. Gaaffiin kun isaan baay'ee cannaqee baay'ee isaan asirratti yaadat turan jechaadha. Kanuma jechaatii gara awwaala gooftaa keenyatti waggaa deeman yaa ta'u malee wanni akkuma sodaatan sanitti nafne gara awwaala Waaqayyo keenyatti dhaqanii waan biraata argatan jechaadha. Ergamaan Waaqayyoo Waaqarraa bu'ee dhakaa awwaala gooftaa keenyaa irra kan jiru san konkolaachisee achirraa kaasee bakka san taa'ee dhagaarra taa'ee argatan jechaadha. Kana tan godhe eenyu? Ergamaa Waaqayyooti. Waggaa ergamaa kana argan dhagaarra taa'ee waggaa argan maal jedhan hin sodaatani. Kafana adii uffateeti mul'ate ergamaan Waaqayyo kun jechaan maalidha? Gaafa du'aa ka'oota Waaqayyo keenyaa nu hundumtuu kafana adii uffannaa guyyaa gammachuu guyyaa du'aa ka'u Waaqayyo du'a balleechee jireenya ilmoo namaatiif itti kenne jechaadha. Guyyaa gammachuuti, guyyaa guddaadha.
Kanaaf ergamaa waaqayyootillee kafana adii wanna uffate fakkaatee too mul'ate jechaadha. Kanaaf karaa tokkoon kafana adii kana arganitti gammadan jechaadha. Karaa tokkoon immoo ergamaa waaqayyoo arganii hin beekani in sodaatan. Oda kanaafuu ergamaan waaqayyoo maal jedhe in sodaatinaadha maaliif sodaattanii? Isinii Iyesuus Kiristoos tan fannifamee tan du'e isa barbaaddanii. Akka isa barbaadan nan beeka. Inni nama jireenyaan jiraatu, nama jireenya qabu, nama du'eetu awwaalamee hafuu mooti maaliif nama jireenya qabu akkamitti warra du'e wajjin hin barbaaddanii? Inni as hin jiru ka'ee jira. Du'aa ka'ee inni jedheetoo ergamaa waaqayyoo gooftaan keenya Iyesuus Kiristoosin du'aa akka ka'e kana ittime jechaadha. Gammachuu kana ittime haadholeen keenya yookaan immoo dubartoonni kana dhaga'aniiti booda mana isaaniitti galan jechaadha. Warra biraatittis wanna gammachuu kanallee ittiman jechaadha. As keechaa wanni barannu maali? Awwaalli waaqayyo tan gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos eenyu bakka bu'a waggaa jennu awwaalli jechaan bakka waaqayyo keessa jiru jechaadha. Bakka waaqayyo itti argamu itti awwaalame jechaan bataksaana jechaadha. Karaa biraatiin amma bataksaanni awwaala waaqayyooti jechaadha. Maali bataksaana keessatti foon waaqayyooti fi dhiigni waaqayyootti qophaa'a jechaadha. Uummanni achitti dhaqeetu waaqa wajjin walitti dhufa. Waaqayyo kadhata. Cubbuu isaatiillee achitti ofirraa buusa jechaadha. In galateeffata. Foon isaanii in nyaataa, dhiiga isaan dhuga. Itti cuuphama. Kooda kanaafuu awwaalli kun eenyu bakka bu'a waggaa jennu bataksaana jechaadha. Yaa ta'u malee bataksaana dhaquun har'a yeroo kana amma hin dandeenye nuyi. Uummanni kinoo amma kinoo rakkoo jiraatu kanaaf vaayirasii addunyaa irratti kan gallakkifame kanaaf sababa kanaatiin bataksaana dhaquu hin dandeenye. Kuni akkuma dhakaa awwaala waaqayyoo irratti taa'ee warri dubartoonni waaqa barbaadaa turan akka isa hin arganne akkuma godhe kanatti warra shinyaan jedhamu kan immoo vaayirasiin kun koronaa vaayirasiin jedhamu kun amma addunyaa kanarratti gallakkifamee nama ajjeesaa jira, nama fixaa jira. Namnis akka walitti hin dhufne ta'aatii jira. Bataksaanallee akka dhagneetu waaqayyollee akka hin galateeffanne ta'aatii jira. Hin dandeenye jechaadha. Kun humna keenya wal ta'e jechaadha. Dhibee kana namni geggeessu hin argamne. Namni fayyisu hin argamne. Beekuma baay'ee tan qaban addunyaa irratti warri beekuma baay'ee qabna, warra baranne, warra qabeenya qabnu, warra sammuu qabnu jedhanii dubbachaatii tantuun adirree kan maa gochuu geggeechuu hin dandeechine, nama fayyisuu hin dandeechine, ofirraa dhoowwuu hin dandeechine. Kana garuu miidiyaalee bakka bakkaatti wannuma beeknu qooda ta'eefu baay'ee dubbachuun barbaachisu. Qooda kanaafu wanna kana eenyutu nurraa fageechaa, eenyu nurraa deebisa waggaa jennee yaadnu waaqayyotu nurraa deebisa, waan biraa homtuu hin jiru. Qooda kanaafu waaqayyo amma nurraa deebisutti maal gochuun nurraa argama? Obsuun hin barbaachisa jechaadha. Obsinee mana keenya keessa teenyee waaqayyo kadhannee walumaan hin sodaatinis akkanumatti waaqayyo kadhachuu. Waaqayyo bakka hundumattuu hin argama. Bataksaana dhaqxee dhaquu baattee rakkoon hin jiru. Addunyaan kun tanuma isaati. Waaqayyo bakka tokkotti hin argata. Bataksaanatti malee gara biraatitti hin argamu waan jedhamu moti waaqayyo. Addunyaa irratti bakka feete laga keessattis, bishaan keessattis, ibidda keessattis bakka hundumattuu waaqayyo hin argatama jechaadha. Hin arganna jechaadha. Qooda kanaafuu amannee abdii guddaadhaan boru yeroon tanan biraati. Rakkoon kun darbeetoo yeroon gammachuu akka dhufu abdii godhannee akka jiraannu
waaqatti amanneetu akka jiraannu ayyaana kana suggaa kabajnu immoo maaliif dhibeen kun maaliif nutti dhufe tan jedhu yaadu nurra jira. Cubbuu keenyatu baay'ate. Wanni nu hojjannu baay'ee nama dhibaa jira addunyaa kanarratti. Bataksana keessattis ta'ee amantoota keessatti cubbuu baay'eetu jira. Hundumti keenya mataa ofii gaafachuun nurra jira. Mataa ofii namarratti quba achi dabarsu abaluu akkana jenneetu nama hamachuurra of gaafachuun ani cubbuun qabaa, ani cubbuu hojjadhee Waaqayyo dhiifama naa godhi jenneetu hundumti keenyaa Waaqayyo dhiifama gaafachuun nurra jira. Akkanatti yoo deemne Waaqayyo dhibee kana nurraa balleessuu hin danda'a. Qooda kanaafuu ayyaana kana waggaa kabajnu warra rakkoo keessa jiru, warra balbala isaanii cufataniitu waan nyaatan wanna dhugan hin qabaanne yaaduun hin barbaachisaa. Biyya keessattis akkanuma yaaduun waan dandeenyuun gargaaruun hin barbaachisaa. Akkanatti ayyaana kana yoo kabanne ayyaana guddaa nu ta'a jechaadha. Ammas irra deebi'ee ayyaan tan gammachuu, tan jaalalaa, tan guddinaa, tan tokkummaa akka nu ta'u nan hawwaa. Jiraadhaadha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Ayyaana gaarii.